Galubbatuudhaa fi hajjiin keenya ka mee namni waan hatu keessa zayitii fi arcee hata a'uuzbillaa minno hedduu tokko nama ajaa'iba hedduu tokkos nama gaddisiisa namni agana ga'u kun namni fayyaa guutuu qabu namni kiraanjiin deemee dafarra shunquuqee hojjetadhee akkamitti jijjiirama yeroo jedhu keessa inni immoo osoo fayyaa qabu fayyaa rabbii guutuu osoo qabu dubartii namaarra deemee dubartii darara naatoo namaa hin qabu a'uuzbillaan dhugaa waan hajjii kana dubbatuun hedduu tokko namatti ulfaata dhugaa afaan guutanii dubbatuun jechuudha inni maal rakkate kunoo xibbinni hoolaa fakkaate kunoo hoolaa kunoo furdattee namni adallabee jedhe sana beera birrii beeraa nyaate borcii baasee namtichi hir'uu tokkollee hin qabu amma viidiyoonni faayootumaa gadhiise sana irratti yaada qaba yaanni kiyyas maali yoo jettanii koomentii hunda dubbisee aga dhumaallee ta'uu baatu koomentii muraasa dubbisee jira jechuudha ijoolleen baay'een bagasitti jettaniini maaliif itti deebitee jettaniini egaa akka ishiin viidiyoo ishee irratti ibsattetti yeroo darbee dhageessanii jirtanii ani isa jaaladhee miti asiiruma wayina obaasee asiira sana dhugee jennaan jaluma ka'ee jettee namticha gaa Allah walamniititti isaa akka boolla keessa hidhamtee hafte sanatu siirii isatti dabarfatee deemee ka jedhu keessa kiyya jira maali yoo jettanii egaa asiira obaaseenii akkanuma ol kaatee jala galte faayoon malee addaan galanii ishiin jiruu mataa ishee jiraatti hojii mataa ishee qabdi maashaallah akka gaarii turte garuu inni itti yaadee intini ta'e maaliif dura ishiin tuffattee isa arrabsitee gadhiittee baatee inni amma qiimii sana keessatti qabatee ishii karaa tabaqqalu barbaadanatti fakkaatan akka yaada kiyyaatti maaliif baqalii dhufe malee jaalalaaf miti jechuudha kanaaf iyyuu jaallattee miti ka jedhutanii keessa kiyya jira zim jettanii ijoolleen murteessitanii rabbiilleetti isin gaafata gaariillee miti gaa yoo akkuma jedhamee siirii yookiin waatti godhee obaaseenii jedhe mucattiin kun jaalattee isa jala teessee tumamaan jirtu faayoo akkuma beektan jajjabduudha gaafa duraa hilloltii gaafa inni hidhame sana nama hunda magaalaarra deemtee arrabsaa turte kalaas jaallattee miti mucattiin kun waan adanazisiise natti fakkaatan akka yaada kiyyaa akka mucattiin illee ol baatee himattetti kanaaf iyyuu namoonni ishiitti dhiyaatan yoo jiraatan nu daran jechuudhaan faayoo kana gaa baay'eellee itti dhiyaadhee hin beeku akkuma nama tokko nama kabajaa qabuufidha osoo gorsitanii yookiin osoo jalaa baaftanii ka jedhudha maaliif himmiidhaan ammallee kun akkanatti tumaa jiru gaafa niitiinsa mujrimni sun akkana irra jettee asii gadi isa cafaqxu ol jedhee namtichi damallaalle har'a mucattii miskiina kana asii gad cafaqa kanaaf iyyuu ijoolleen murteessitan hin murteessinaa hireen kun ka rabbiiti caaltullee akka inni dararaa jiru ishii kanallee akka inni dararaa jiru kaan immoo baafattee jalaa rabbiin ka jalaa oofamte malee inni nadhuma kana jalaa hin hafu amma maa baatee sababni gaa kan ittiin tumamte faayooni maaliif baatee iccitii kiyya baaftee akkanin harcee gurguradhee kaninan zayita gurguradhee akkanani dhugee machaa kana galuu mana qumaaraa akka deemu maaliif baatee himtee iccitii kiyya kana ga'u maa baatee himteetu mucattii kanatti sababa fide inni dhuguma dhaabbiinsa bakka qumaaraati akka nama ilmoo qabu akka nama maatii qabu miti mee manuma laala mana isaaniitti galan mee mana firaashii takkitti buufatanii kanaa dhirsa akka namaa inni dhirsi neetii isaan horatiin dhirsa hin ta'u immoo dhirsi caaltuu hin ta'in namuma kamiifuu hin ta'u osoo itti uffistuu osoo baaftuunii osoo isaa laattu waan ishiin isatti hir'iste tokko hin jiru akka daa'ima mana keessa taa'ee qallabamee nyaataa ture osoo ta'e egaa ishii kanaaf taa'ee ishiifuu hin taane haadha manaasaa deebi'ee kan ofiisaati waan godhe waakkata ilmoon kagaraa keemiti jedhee caaltuudha jechuudha kan caaltuu hin taane hajjiin nama kamiifuu hin ta'u garuu asirratti dogoggorri inni qabu hajjiin rabbuma isaa ofirratti hin beeku qaanyii nama qaanya'u kana bar rabbiin hunda waan inni godhu kana hunda lakkoofsa keessa galchee rabbitti si gaafata rabbi kee sodaadhu malee ilma namaa maal sodaatta ilmi namaa maal si gochuu danda'a osoo waan ilmi namaa amma waa si godhuuti arrabsoo ijoollee koomantii si barreessituu waa si godha ture garuu immoo atiin kun mujrimummaan kee kaaftee itti fufaa jira malee waan najdaan cite takkallee hin jiru jechuudha maal yoo jettanii hajjiif qorichi isaa eenyudha Said qofa
namni biraa namni isa danda'u takkittiin hin jiru. Kanaafiyyuu rabbiin egaa isin jajjabeessu malee maal jechuu dandeenya nuti yaaduma kennatu waan beeknu isinitti himu malee waan ni jennu takkittiin hin jiru jechuudha. Asirratti namni bultii jedhee egaa wal fuudhee wal ijaaruu wal danda'uudha. Kaan immoo viidiyoo abdiin keenya gowwaan sun gadhiise takkas argee jira. Zaalikuma gaafa duraa isa zollomtee isa azabdee lafarra akka du'aa harkiftee marzii laattee fi waan ishiin isan godhin jira. Zaalikuma fuuldura dhaabbateeyyuu maalumaaf haasa. Mee amma zaalikaan kun keeriif dhufte badaaf dhufte waan takka soo adda hin baafatiin jala dhaabbateen illee afaan bana funyaan qabde akkana gooti ishiin illee akka daa'imaa namticha gana ga'u namticha nama guddaa kabajaa ofii of dhowwa abdiin kun. Mee angaatu sana gaafa duraa maal jettee gorsaa turte? Isin kunuu gurraa qabdanii ni jirtu ijoolleen takka takka immoo as jalayyuu itti heerumii fuudhii zaalikaa garaa sii laafte fakkaata. Ara nama keenya kana maalu akkuma bubbee garuma argitan hin bubbisiina. Waan tokko laalladhaati koomantillee barreessa. Maaliif akkas jettuun akkamitti zaalikaa fuudha abdiin? Maal isaa taate maal isaa goote? Ishiin ammalleetti yaaddee mucattuma zaalima shumatu fide malee angaatuu kana nama biraa miti muudiidhaan fide malee ani shakkiin kiyya kana amma maaliifiyyuu hiriitti kiyya jettirra deddeebitee gaafa duraarraallee waan ishiin gorsaa turtellee dhageessanii jirtanii amma immoo deebitanii akkamittiin gaarummaa zaalikaa haasoftan? Mee akkatti ishiin akkaataan ishiin itti usustee haasoftu laala ka sagaleen ishii gaaf kaan magaalaa kana gubu har'a gaqqabattee akka mucattiin illee hin dhageenye amma jidduu isaanii fattaaluuf deemti jechaadha. Kunillee namtichi keenya kabajamtuuf jaalatamtuu keenya jedha yeroo mara kami kabajamtuu kabajuma akka qabdu mana keessan akka dhufte nagarran ilillii sana malee ilillii miskiina dubbattee waa hin jenne lafa jettee lafa hin quuqne kana ishii tasgabbooftuu kana si jalaa hariyaan ishii takkitti argan nama nagaa kaan qawusii kaan walitti guurtee mataa kana nyaatte. Mee mana gibbii keenya dhufin gibbii kana dhufin gibbii kanatti sin argin jedha abdiin illee maali gibbiin manni kee miti? Mana kakiraatti kaffaltu sii miti? Manni mana keeti akkamitti beerri mana sirraa fudhatti dhooftee ajjeeftee yoo mana hidhaa seente sii wayya beeraaf harka kennuurra jechuudha. Yeroo mara mucaan kun nama guba dhugaa yoo callisne inni akkamitti callifne yoo itti himne hin dhaga'u. Akkamitti zaalikaa dhuma dura dhaabbatee yoo haasaa abdiin ishumaa miti amma qajeelumatti baramma ashiin gaafa duraallee si jaaladha jaalala sirraa naqabee kanaaf akkana si godhee kanaan mana hidhaa si naqee jette eega jaalalli bee cubbuun qabu jaalala akka isa jaallatu dhugaadhaan onneerraa yoo qabaatte suuta ofitti madaqsitee amala nagaa itti agarsiiftee nyaata kee nagaa naziifummaa kee mana kee nazzaftee akka obboleettii tokkootti akka nama imana qabutti maatti dhiyaatirre siiriidhaan summiidhaan mucaa kana dhihaattee si fuudha. Mee amma immoo qajeelumatti egaa hangaatuun hiriittii kiyya jette hiriittii kiyya baasii na fuudhii jechuu malee kuni maa inni si jaaladhaayyuu haammattee harkarra keewwatte yookiin harkarra keewwatte egaa yookiin danazazistee borummoo waan ta'es ba'u rabbi beeka. Ani yaada kiyya kuni isinillee akkatti yaaddanitti yaada. Ijoolleen takka mataan keessan sirrii hin dalagu dhugaa. Fuudhi si yaaddeetu ta'a amma waan si garaa laafte fakkaata. Ishiin yoomuu garaa namaan laaftu fuula ishiitima bara akka nama haylenyaa taate ishiin fuula ishiitima zaalikaa. Nama nagaan si jaaladha wallaahi abdiyyee har'ammoo abdiyyeedhaan dhufte. Yaa rabbi namni maaluma ta'ee jedha be'an zimmedhee yoo laalu namni mee wagguma meeqa jiraannaaf amma shiraa fi daba walitti yaanna silaa nu boru yookiin har'as jirra borummoo hin jiru ta'a. Mee maaliif daba walitti yaanna billaa aleekum? Kagaafa duraa si ajjeesa maasi godha asiin si baasettee agammaa meeshaasaa manasaa farrashattee keessa teessu sana amma immoo abdiyyee kootu kaa abdiyyee yoom haasa'ee siffite kootu abdiyyee jette har'a immoo istaayilii haaraan dhufte zaalikaa. Yaa rabbi ati na baasi. Kan magaalaa kana keessa deemaa jiru uzbillaa minnaa'u innaani kan jara kana lamaanii hedduu tokko nama dhiba. Kiyya jalatti illee koomantii 2-3 takka argeera. Maal jedha koomantichi caaltuuf hajjii isintu addaan baasee maaliif walitti araarsine awwal marraa ana miti ka addaan isaan baase jiruu isaanii laaqama isaanii gamaa gamasi wal laaqanii wal borcanii jedhantu addaan baasee ana miti kan walitti fide nama social media irra jiru miti kan walitti fide ofii wal jaalatanii walitti dhufanii
wal mararsiifatanii jennaanuu ilmoo argatan. Kanaafiyyuu namni bultii keessan jabaa kana addaan baasuu hin danda'u. Yoo ofii keessanii dubartii yookiin dhirti dadhabaa ta'e malee namni addaan hin baasu. Hajjii fi caaltummaan dhaabbadhee agan isaa walitti araarsee walitti deebisu du'ee dachii kana seenuu naa wayya. Maaliif hin azaaba galcha namitti hamba ofiifuu ishiinuu deemtee galtee azaaba ishee ane eshda kanni namoonni akkana waan akkanaa barreessitan osoo qabdanii bareeda. Waan namni takka addaan isaan baasen jiru gochaasaa mujrimummaasaatu addaan mucattii nagaa kanarraa adda baaseen doomishiin hobsituudha malee osoo anaatii mataasaa kana falaxee yookiin miilasaa kana jala cabsee akka inni manaan baane akka inni afaaniin illee dubbanne arraba keessan murasoo ana taate ishiin garuu miskiina waan taateef itti taphataa jira. Kana deebisinii ta'a jedheen warri waan akkasii barreessitanii bultii immoo dhugaan ijaaramte namni takka diiguu hin danda'u. Kana dubbiin jirtu. Malee namni maaltu addaan diigee akkas jettu jechoota akkasiin fayyadamina namni keenya akkasuma qofa yaadina akkasiif akkasillee ilaaluun bareeduma. Kanadha hordoftootaaf kabajamtoota kiyya ijoolleen immoo waan anani haasa'u isin gammachiisee bohaartanii na soqxanii hedduu tokko galatoomaa yeroo baay'ee nda'u ijoolleen waan koo oduun kee haasaan kee hundi suusii waan nuti ta'eef hin badiini naan jettanii ani isinii haasa amma kana booda inshallah biiznillah hin badu jedhee guyyuurraan isinii dhufa jedhee abdii qaba. Egaa kun immoo rabbi yoo jedhedha. Galatoomaa jiraadhaa yoon balleesses of kalcha akkuma yeroo baay'ee isiniin jedhu kaa jecha keessa namni waa balleessa. Egaa aga viidiyoo biroo walitti deebinutti turtii gaarii jiraadhaa galatoomaa.